wangeelli biyya keenya keessatti dhiibbaa inni geessise tokko lama jedhanii lakkaanii raawwachuun hin danda'amu. Wangeelli wantoota hedduu biyya keenya irratti dhiibbaa gaarii inni fide waan baay'ee haasa'uu dandeenya. Isaan keessaa fakkeenyaaf wangeelli maal godhee biyya keenya keessatti seedu inni jalqabaa jireenyuma keenyatti qabaa diinaa jalaa nu baase. Dukkana keessaatii ifatti baane namoota isa dheengaddaarraa bifa addaatiin yaaduuf ilaalu wangeelli nu godhe. Wangeelli jireenya hafuuraa keenyatti haala keessa turre keessaa nu baase. Waan baay'ee keessa turreerraa, qabaa baay'ee keessa turreerraa, wantoota adda addaa waaqeffachuu keessa turreerraa wangeelatti amanuun keenya inni jalqabaani hiika hafuuraati yookaan immoo spiritual liberation jenna. Hafuurri keenya birmadduu baanee jechuudha jireenya hafuuraatti. Inni lammaffaan immoo jireenyuma fooniitiin barumsumaanii waan baay'ee naannoo keenyaaf biyya keenya irratti wangeelli fideera. Wangeelli jalqaba gaafa galee namootatti waa'ee Yesuus Kiristoos fayyisuu isaa duwwaatu lallabame miti. Inni piraayimarii yoo ta'e iyyuu garuu kan nama dhiboo jiraate biyya kana keessatti akka biyya Oromoo duwwaatti tun ta'ini guutummaa biyya kanaatti ilaaluu dandeenya. Fakkeenya yoo fudhanne ilaalle amma goda fiixee Dambidolloo irraa yookaan immoo Asoosaa irraa Mandii irraa kaanee asii ol lakkaa'uu dhufne bu'aa wangeelaa hojii wangeelli hojjetee dhiibbaa inni geessisee waan baay'ee kaasuu dandeenya. Isaan keessaa tokko mi'a kaafu. Ijoolleen hiyyeessaa mana barumsaa galuu hin danda'an turan. Jechuun koo waggaa muraasa booddee waggaa kutaa 4 yookaan immoo kutaa 6 olii barachuu hin danda'an. Maaliif yoo jenne manni barumsaa naannoo isaanii jiru warra sadarkaa gajjallaa yookaan immoo primary schoolii duwwaa ture jechuuf hin danda'amu. Garuu wangeelli gaafa galee jedhu ijoollee sooressaa hojii walqixxee akka isaan barachuu danda'an. Mana barumsaa akka Beezii Dambidolloo keessaa achumaan immoo ijoolleen hiyyeessaa warri barachuu hin dandeenye hoosteela adda addaa achumaan ijaaramee fi hoosteela dhiiraa hoosteela durbaa jedhamee durbillee bara isheen barachuu hin dandeenye keessatti akka isaan dhufanii iji isaanii banamee wangeela dhaga'an. Xinnooma ishee deemnee ayirarraa high schooliin inni jalqaba baname suni hospitaalli jalqaba baname suni kan waldaa kiristiyaanaati. Waldaan kiristiyaanaa achittis hoosteelas bukkeetti ijaaruutiin hiyyeessonni of danda'anii barachuu hin dandeenye. Mana tamaarii dhaquu yookaan immoo mana barumsaa dhaquu hin dandeenye. Akka isaan baratanii fi bukkeetti ijaaruudhaaf dhiiraaf durbaafis akkuma kanaatti ijaaruudhaanii akka isaanii mana barumsaa baratan akka isaan nama ta'an akka isaanii warra horii qaban wajjin walqixxee barachuu danda'anii hiyyeessaa ol kaase wangeelli. Xinnooma ishee ammas deemuudhaan gimbii irrattis yoo fudhanne gimbii irras hoosteelli jiru. Hoosteelli dhiiraas hoosteelli dubaraas achittis hospitaalli jiru. Hospitaalli ayirarra jiru. Hospitaalli Dambidolloo irra jiru kan waldaa kiristiyaanaati. Hiyyeessi lafatti yaalamuu hin dandeenye manatti du'aa ture. Waldaan kiristiyaanaa akka isaan yaalaman akka isaan nama ta'an akka isaanii du'a oolan gooteetti. Achi gara Dambidolloo gara Mandiirras yoo fudhanne hoosteelli achi jiru manni barumsaa kan waldaa kiristiyaanaati. Inni kun bu'aa wangeelaati. Najjoo irrattis yoo as dhufnee akkuma kanaa hoosteelonni jiranii dhiiraaf durbi akka isaan dhufanii baratan walqixxummaadhaan hundumtuu akka baratee nama ta'uu fi kan ijaare waldaa kiristiyaanaati. Gimbiirra darbinee Laqamtees yoo dhufne hoosteelli tureera, manni barumsaa tureera, hospitaallis tureera. Hospitaalli Gimbiis kan waldaa kiristiyaanaati. Hospitaallichi Laqamteerra tures akkasuma. As darbinee Baakkoorroo dhufne teknik iskooliin achi jiru kan waldaa kiristiyaanaati. Amboorra soo dhufne Amboorra isa darbinee Laakkunoo Finfinnee as Paastar Instituutiin kuni kan waldaa kiristiyaanaati. Kanarra darbinee amma gubbaa biyya Tigree Salaklaakkaa hospitaala Salaklaakkaatti hospitaala Daangilaa irra darbinee amma deemnee lakkoofne asiin Shashamanneerra buunee Shashamanneerras gadi buunee yoo lakkoofne waldaa kiristiyaanaatu ijaare. Isa kana akka ittiin miti wangeela. Amma siyaana waa'ee affooresteeshinii yookaan immoo bosona kana isa hamma haasa'amu jalqaba waldaa kiristiyaanaatu waggaa 50 dura jalqabe. Naannoo Calliyaa keessa olattanii bosonni suni kan waldaa kiristiyaanaati har'a addunyaani inni ittiin leellisaatti jiru yookaan immoo waa'ee bosona green minaamin kan jedhaman kuni waldaa kiristiyaanaa irraa jalqabe.
waldaa kiristaanaa irraati jalqabe waldaa kiristaanaatu jalqabe. Kanaaf waldaan kiristaanaa hafuuraanii namoota qabaa diinaa keessaa akka isaan ba'an akka isaan Yesuus Kiristoositti amanii jireenya bara baraa argatan haala irra ture haala isaan waaqeffataa turan waan isaan hin beekne waaqolee ormaa irraa fuudhee akka iji isaanii banamee Yesuus Kiristoosiin argan kan godhe isarra iyyuu immoo darbee jireenya fooniin iyyuu saba keenya kan ijaare saba keenya irra immoo darbee lafa wangeelli gale sanarraa kaanee asii ol Finfinnee kanarra baanee Finfinnee irra gara Goojjam Daangilaa irra baanee amma Tigraayin gaafa dhannu wangeelatu geeddare Gidoolee hospitaalli Gidoolee as caafii kanaan gara Arbaa Minciin yoo dhannee kan waldaa kiristaanaati. Kanaaf iyyuu baay'ee isaa lakkaa'uun hin danda'a. Yeroo amma qabnurraa kan ka'e garuu hin gaa'edhe yaada wangeelli kallattii hundumaan tiraanisfoormii nu godhe. Inni guddaan garuu dhaloonni har'aasa kan amman beeka. Bu'aa wangeelaa amman bareera. Wangeela amman kabajaa jira. Lafti itti wangeelli dhalate gaafa hin jedhu gara keenya gaafa dhufe iddoon itti jalqabe sanaa qabne yoo laalle amma hubatanii isa kanatti fufsiisaan jiru inni jedhu irratti yaaduu irratti kadhachuu deebi'aniis immoo maal gochuun akka namarra jiru irratti mari'achuu sin barbaachisa sayidhuni ofii kooti amana maaliif wangeela gaafa jedhamu wanta tokkotu diidaa dhufe itti fakkaata malee isa namoonni baay'een karaa bukkeete ka'anii doktoroota ta'an isa namoonni baay'een hiyyummaa keessaa ba'anii nama gurguddaa ta'an biyya geggeessan dippiloomaatota gurguddaa kan akka isaan ta'an kan godhe nama gara biraayyuu miti yeroo sanatti bulchiinsa tures miti bulchiinsi kamiyyuu isa kan hin goone bulchiinsa wangeela keenyaati dubbii wangeela keenyatu wangeela har'a lallabamaa jiru sanatu gaafa sanas dhaloota kana tiraanisfoormii godhe jechuu barbaadeni kana fakkaata. Gaa wangeelli inni kana hojjete kuni namoonni baay'een gaafa amma ilaalanii biyyuma amma keessa gale keessatti hosteelonni manni barumsaa tarii namoonni baay'een keenya amma fiixee biyya kanaatti asii ol gubbaa naannoo biyya Tigree keessa gaafa dhaxxanii ilaaltanii asiinis kunoo Arbaa Mincirra gaafa deemnee ilaallu asiinis fiixee warra Keeniyaarra gaafa dhannee ilaallu wangeelli dhiibbaa guddaa fideera. Wangeelli jalqaba nu bira ga'e kuni dhiibbaa guddaa fideera. Wangeela kana immoo barreessanii wanta nu hojjete kana wangeelli al tokko kan warra pheenxee duwwaati yookaan kan pirootestaantii duwwaadhaa isaan duwwaatu akkuma kan ijoollee wayii kan itti fakkaatu namoonni jira garuu seenaa guddaa qaba. Seenaan kun immoo afaaniin utuu ta'ini barreeffamuudhaan darbuutu irra jiraata. Isa keessaa tokko afaan Oromootiin abboonni keenya amma humni isaanii danda'u barreessanii kaa'aniiru. Waa tokko jedhaniiru amma humna isaaniitti. Dhaloonni ammaa immoo isa kana sagalee waaqayyoo yommuu dubbatu eenyullee ibsaa qabsiisee guboo jala hin kaawwedha. Kun amma ibsaadha gucadha. Guci abboonni keenya lafa kaa'an kuni afaan hundumaatti afaan Ingiliziitti, afaan Amaaraatti, afaan Tigiriffatti, afaan Dabuub keessa jiran hundumaatti waan wangeelli godhe, waan wangeelli hojjete, akkamittiin akka inni jireenya namaa geeddare, namoonni akkamittiin akka isaan geeddaraman, seenaa biyya keenya akkamittiin akka geeddare. Isa kana barreessanii yoo dhaloota gara biraan ga'anii inni namoota irratti har'a jijjiirama guddaa yoo hin fida. Maaliif namoonni baay'een seenaan beekan waanuma har'a ga'aa jiran sanatu dhugaatti fakkaateera. Wangeelli garuu sanarraa adda sanarraa oli baay'ee itti yaadu baay'ee irratti hojjechuus barbaachisa. Kanaafiti barreeffamaani afaan hundumaatiin barreeffamee kaa'amuunsaa barbaachisaadha. Keessumatti amma obboleessi keenya Paaster Rattaanii afaan Oromootiin isa barreeffame kana afaan Amaariffaatti amma hundi isaa danda'ee hiikeera. Waaqayyo isaa eebbisu. Maaliif namoonni amma naannoo Daangilaa keessa jiran hospitaalachi ture, naannoo Salaklaakkaa keessa kan jiru hospitaalachi jiru, seenaa isaa iyyuu hin beekan, maal akka inni ta'e iyyuu hin beekan, wangeelli maal akka inni godhu iyyuu hin beekan. Even dhaloonni nuyi keessatti dhalanne, naannoo nuyi keessatti dhalanne har'a isa beekan malee wangeelli maal akka inni godhu iyyuu hin beekan. Inkwaan warra sana dhiibnaan jechuu kooti. Kanaaf namoota kana bira afaan garaagaraatiin ga'uutiin tokko namoonni hundumtu akka isaan baran, akka isaan seenaa kana hubatan, akka isaan dubbii dhugaa kana hubatan, dubbii wangeelaa kana akka isaan hubatan, wangeelli ammam akka inni jireenya namaa geeddaru, wangeelli ammam akka inni dhiibbaa fidee akka isaan sirriitti hubataniti isaan taasisa. Kanaaf namoonni hundumtu afaan garaagaraatiin kan dubbatu. Keessumatti immoo namoota seenaa hin beekne maal jedhu seenaanii baay'ee barbaachisaadha baay'ee wayi oduu durii duwwaa miti.
Seenaan namoota rakkoo qabanii fi furmaata namoota sirriitti hin hubannee fi furmaata waan ta'eef akka isaan hubatan afaan isaaniitiin gochuun baay'ee barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoos immoo gaafa dubbatu saba hundumaa bira akka nuyi geenyu barbaada. Saba hundumaa bira kallattii nuyi ittiin geenyu keessaa tokko tiraansleeshiniidha. Afaan namaatti hiikuudha. Amma wangeelatu afaan keenyatti hin hiikamne nuyyuu hin beeknu turre. Akkasuma afaan adda addaatti gaafa hiikamaa deemu wanti barreeffamoonni keenya liitireecharoonni keenya gaafa barreeffamaa deemanii seenaan Waaqayyo hojjete hojii Waaqayyo hojjete babal'ataa namoonni baay'eenis hubataa Waaqayyoo fi ulfina kennaa deemuu isa jedhu namanaa. Kanaaf hundumtuu macaafa kana afaan Amaariffaatti kan barreeffame kana baay'ee dubbisuun irratti hojjechuun baay'ee gaariidha jedheen amanaa.